Inni biltsiginnaa sanbata darbe aanaa sayyoo keessatti battala walitti qabachuun walitti dhukaasuun tokko walirraa ajjeesanii tokko madeessan. Guutuu gabaasichaaf Jaal Amansiis Kaayyoo. Gareen Faashistii PP humna waraanaa gosa adda addaan ijaaree qawwee itti kennuun maqaa Itoophiyaa fi dantaa biyyaalessaa tokko qabnu eeguu qabnan barcuma siyaasaa Abiy Ahimad akka eeganiif hojjechaa jiru. Loltoota isaa eessaa fi maaliif akka deeman hin beekne akkasumas itti hin amanne yeroo dirqama bobbaasu aarri sirnichaan walitti dhukaasuun wal ajjeesuu baran godina Qellem Wallaggaa aanaa Sayyoo keessattis bifa kanaan wal ajjeesuun barameera. Sanbata dheengaddaa fulbaana 27 2025 aanaa Sayyoo ganda maaxaa keessatti loltoonni raayyaa ittisa Impaartii gidduu kana hiriira dheeraan aanaalee godina Qellem Wallaggaa irraa gara Gambeelaatti yaa'aa turan. Magaalaa Sayyoo irraa ka'anii miilaan ganda sana keessa qaxxaamuruuf deemaa turan. Humni farra riphee lolaa kan mooraa waraana PP ganda maaxaa keessa jiru akka waan haala deemaa jiru hin beeknetti yaa'insa waraana PP kana ilaalee battala lolaa yeroo itti qabatu loltoonni raayyaa ittisa Impaartii dhukaasa irratti bananiin loltuu farra riphee lolaa tokko ajjeesuun tokko madeessanii tamsaasuun gara muggii darbuun barameera. Loltoonni farra riphee lolaa biltsiginnaa kun maaliif akka battala lolaa itti qabatan beekamuu baatus godinicha keessatti yaaddoon nutti fayyadamanii nu dhiisanii deemuuf jedhu akka jiru ni dubbatama. Gareen Abiy Ahimadiin aangoo irratti eeguu bobbaafaman kunneen guyyoota lamaan kana kutaa waraanaa 35ffaa, 36ffaa, 31ffaa fi kanneen biroo godinicha keessatti raabsamanii jiran gara magaalaa Gambeelaatti miilaa fi konkolaataan walitti qabaa kan jiru yoo ta'u, iccitiin deemsa kana warreen kaan dhoksuun lola biraatti seensisee lubbuu ilmaan hiyyeessaa ficcisiisuuf deemaa jira jechuun dubbii jeneraalonni Abiy qophii xumurra jira jedhan irraa ka'uun tilmaama isaanii kan kennan hedduudha. Hidhattoota Koloneel Abiy Ahimadiin godina Walloo aanaa Baatee keessatti gubaatiin manneen qonnaan bultootaa irratti geggeeffamu yoo itti fufu saamichi raawwatamus jabaate. Dabalata isaaf Jaal Wabii Biyyaa. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Baatee gandoota garaa keessatti fulbaana 22 2025 irraa eegaluun hidhattoota sirnichaan gubaatiin manneenii qonnaan bultoota irra deddeebiin geggeeffamaa turu armaan dura gabaasaa kan turre hoggaa ta'u yeroo ammaa kanas aanichatti gochi gubaatiin manneenii hawaasaa kun walitti fufiinsaan adeemsifamaa jiraachuun beekameera. Qonnaan bultootaa fi abbootii warraa aanaa Baateetti loltoota Faashistii Abiy Ahimadiin fulbaana 25 2025 manni isaanii jalaa gubachuun barbadeeffame keessaa muraasni maqaa arganne ganda Jaldeetti irraa Abduu Sayyid Hiddee Ali, Adam Ali, ganda mootummaa irraa Indiris Muhiyyee, Abduu Maammee ganda Gaariroo, Adam Mu'ee ganda Kobaaboo, Abduu Qaccil ganda Sokokkee irraa fi ganda mootummaa irraa ammoo haadha manaa Sheek Abduu Sokokkee mi'a mana keessaa midhaan nyaataa fi uffata dabalatee tokko osoo keessaa hin baafatin walumaa galatti manneen qonnaan bultootaa lakkoofsaan 20 ol ta'an ibidda itti shiduun gubanii barbadeessuu jiraattonni onichaa ONM'f gabaasan. Qonnaan bultoonni shiftoota murna gabroonfataa PP'n manaa fi qabeenyaan isaanii jalaa gubachuun barbadaa'e kun addatti yakka dalagan qabaatanii osoo hin taane maqaa maatii qabsaa'otaati waraana bilisummaa Oromoo soortu daandii agarsiiftuu fi isintu waraana bilisummaa Oromoo as kaa'ee tarkaanfii nurratti fudhachiisaa jira jedhuun gocha badii isaanii kan jiraattota onichaa irratti raawwachuun ibsameera. Oduu saamichaatiin ammoo milishoonni sirnichaa kun aanichuma ganda Awwaaree jedhamutti maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon bobba'anii namootuma argan cufa xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne reebanii qeerraa ergaa baqachiisanii booda akkuma amala isaanii balbala namootaa caccabsanii ol seenuun qarshii warqee shamarranii uffata kophee fi kan kana fakkaatan fa'a kan saaman yoo ta'u akka fakkeenyaatti warqee mormaa haadha manaa Sayid Hasan fudhatanii deemuun boodarra itti bilbilanii qarshii 5,000 dafii fidii kottu warqee haadha manaa kee fudhatta jedhanii qarshii 5,000 harkaa fudhatanii deebisuu fi maddeen keenya gamasii dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Lixaa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo keessatti ergamtoonni biltsiginnaa jiraattota saamuu fi dirqamaan gara leenjii waraanaatti erguu ammeessuun aanaa Ciroo keessatti ammoo dargaggoo tokko ajjeesan. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Lixaa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo Araddaa Aqaan jiraataa keessaa fulbaana 23 2025 milishoonni biltsiginnaa badii seeraa tokko malee dargaggoo maqaan isaa Waaqoo Muhammad jedhamu reebicha ulfaataa qaama laalessuu irratti raawwachuun qarshii 2,000 jalaa saamanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti dargaggoon kun hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin qabnee fi doqdoqqee oofuun jireenya dhuunfaasaa kan gaggeeffatu yoo ta'u, jaleewwan sirnichaa ammoo maqaa hiriira deeggarsa hidha laga Abbayyaa ba'uu didde jedhuun kan yakkan ta'u dubbatu. Kana malees aanichuma Araddaa Gabbis keessaa fulbaana 24 2025 ogeessa fayyaa nama maqaan isaa Mustafaa Taajoo jedhamu sirna dhableeyyiin waraana PP kunneen halkan itti dhaqanii leenjii waraanaaf ukkaamsanii jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Armaan duras bulchaan Araddaa Gabbis ogeessa fayyaa kana irraa sababa tokko malee qarshii 10,000 fudhatee gad lakkisee jiraachuun dabalataan ibsameera.
Oduu ajjechaan ammoo godinichuma aanaa ciroo araddaa luugoo baceessaa bakka addaa hidhannee jedhamu keessatti loltoonni impaayera bututtuu suphuuf jecha ilmaan Oromoo akka baalaatti arcaasaa oolan fulbaana 9/2025 dargaggoo ol adeemaa maqaan isaa Faxinoo Muhammad jedhamu badii tokko malee rasaasatti roobsuun haala suukkanneessaa ta'een ajjeesanii gatuu jiraattonni ardichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraarotti lukkeeleen biltsiginnaa harmoolii abbaa manaa hin qabnee fi maanguddoota goyyomsuun leenjii basaasummaatti bobbaasaa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef jaalkennaa sabaa. Tooftaa ittiin umurii empaayeratti dheeressan guyyaa guyyaan kalaquun uummata burjaajessaa kan oolan ergamtootni biltsiginnaa aanaa Siraaroo guutummaa keessatti torban darbe keessa harmoolii abbaa manaa hin qabnee fi maanguddoota humna hin qabne qarshii muraasan goyyomsuun leenjii basaasummaatti bobbaasanii bu'aa siyaasaaf dhimma itti ba'aa jiraachuu jiraattonni aanichaa dubbisne arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka waan uummataaf dhaabbataniitti holola oofuu malee yaada ijaaramaa qabu tokkollee hawaasa dhaalchisuu kan hin beekne lukkeeleen biltsiginnaa harmoolii abbaa manaa hin qabnee fi maanguddoota akka waan gargaaranitti walitti waamuun odeessa gama qabsoo bilisummaa Oromoon wal qabatu irraa odeeffachuuf akka ta'e ibsamee jira. Lukkeeleen sirnichaa nu irratti hin baramu odeeffannoo guutuu arganna yaada jedhuun haala nageenya aanichaa keessa jiru qorachuun akka gabaasa godhaniif tooftaa haarawa bocuun dhoksatti leenjii basaasummaa kennanii fi bobbaasanii kan jiran ta'uun baramee jira. Godina Walloo aanaa Daawwee Harawwaa keessatti milishoota sirnichaan reebichaa fi gubaatiin manneen maatii qabsaa'otaa raawwatame. Utuu gabaasichaaf jaalbilisee sabaa. Godina Walloo aanaa Daawwee Harawwaa bakkoota adda addaatti milishoonni murna faashistii PP maqaa nageenya kabachiisuu jedhuun baay'inaan qe'ee uummata nagaatti murna gabroonfataa biltsiginnaan bobbaafaman maqaa maatii qabsaa'otaati jedhuun namoota nagaa hidhuu reebuu fi manneen irratti gubuun barbadeessanii mana ala taasisaa jiru. Bifuma kanaanis fulbaana 26/2025 milishoonni sirnichaa maqaa sakattaa woboo jedhuun gara qe'ee hawaasaa ganda qurqurootaatti bobba'an namoota nagaa irratti dhukaasa banuun gandicha irraa mana maatii qabsaa'otaa 8 ol gubanii kan barbadeessan yoo ta'u namoota manni isaanii garee shiftootaa murna maafiyaa PP'n ganda qurqurootaa irraa jalaa gubate keessaa kan maqaa arganne Halimaa Mahammad Xinnoo jalaa mana tokko, Aminaa Mahammad Xinnoo mana tokko, Ahmed Callaa Mahammad Xinnoo mana tokko, haadha manaa Adam Mahammad Xinnoo jalaa mana tokko, haadha manaa Arboo Mahammad Xinnoo jalaa mana tokko, Aliyyi Siraaj mana tokko, ganda jajjabaa baaduu irraa ammoo Abdulqaadir Badhaasaa jalaa mana tokko yoo guban walumaa galatti manneen maatii kanaa 8 ol gubatan keessaa mana keessaa tokko akka hin bahin ibsameera. Namoonni maqaa maatii qabsaa'otaati jedhuun manaaf qabeenyaan isaanii garee hattootaa milishoota PP'n jalaa gubate kunneen irra guddeessi haadholii yoo ta'an isaanis cilee dhaachuun daa'imman isaanii kan guddifatan malee tuttuqaa garee siyaasaa kam keessaa qooda kan hin qabne oggaa ta'u mana haadha manaa Adam Mahammad Xinnoo fi haadha manaa Arboo Mahammad Xinnoo kana waggaa 6 kanaa as ammaa waliin si'a 5 jalaa gubuun isaanii beekameera. Milishoonni biltsiginnaa kun erga mana maatii kanneenii gubaniin booda ammoo maatii qabsaa'otaa kana sichi isaaniyyuu akka mana kanaatti guggubna eessattuu nu jalaa ba'uu hin danda'an jedhanii namootuma naannaa sanatti ergan cufa maatii qabsaa'otaati jedhanii reebaa turuu jiraattonni gandichaa ONM'if eeraniiru. Hizbollaan erga hoogganaan isaa ajjeefamee waggaa tokko booda hidhannoo hiikkachuu akka dide dubbate. Jaal-yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Hoogganaan Hizbollaa Naa'im Qaasim sanbata darbe gareen kun erga Israa'el dura bu'aa isaa Hasan Nasrallaa ajjeeste waggaa tokko booda haasaa deeggartoota isaaniif taasisaniin meeshaa waraanaa akka hiikkannuuf of hin hayyamnuu jedhan. Nasrallaan haleellaa qilleensaa Israa'el fulbaana 27/2024 naannoo kibba Beerut irratti raawwatteen ajjeefame. Nasrallaa malee fi dandeettii waraanaa isaa baay'een Israa'eliin waan badeef Hizbollaan siyaasni Libaanos irratti qabate laafaa waan dhufeef Beerut waraanni garee kana akka hidhannoo hiikkatu ajajjeetti. Meeshaalee waraanaa keenya gonkumaa hin dhiifnu jechuun deeggartoota 10,000 lakkaa'aman sanbata darbe awwaalaan gafa duraanii irratti walitti qabamanii dubbataniiru. Itti dabaluunis wareegamuuf qophiidha jedhan. Hizbollaan ajjechaa Nasrallaa fi ajajaa lammaffaa Hashim Saafiyaddiin irratti raawwatame yaadataniiru jechuun AFP'n gabaase. Wallaggaa aanaa Najjootti namoonni 3 loltoota murna biltsiginnaan rasaasaan rukutamanii madaa'uun dhaga'ame. Kaabinoonni murna biltsiginnaa godina Baalli keessatti humna waraanaa bobbaasanii dargaggoota ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti buuraa jiraachuu arraanni biyyoolessa Oromiyaa
odeeffate. Waraanni Israa'el bakka kuufamu meeshaa waraanaa Hizboolaa kibba Libaanoositti rukute. Arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin yoo turtan odeessa kanaa fi kanneen biroo argattu. Wallaggaa aanaa Najjootti namoonni 3 loltoota murna biltsiginnaan rasaasaan rukutamanii madaa'uun dhaga'ame. Dabalatasaaf Jaalbooree Addunyaa. Jiraattota aanaa Najjoo ganda giddaa maaramii kan ta'an namoonni 3 loltoota biltsiginnaan fulbaana 26 2025 haala nama suukkanneessuun rasaasaan rukutamanii madoo ulfaataan irra ga'uun ibsamee jira. Miidhamtoota kanneen keessaa kanneen maqaan nugee obbo Bal'inaa Atoomsaa abbaa daa'imman 3 Gammachiis Ayyaanaa leenjisaa ispoortii teekwaandoo fi nama biroo tokko ta'uu fi miidhamtoonni kunneen yeroo ammaa hospitaala bulchiinsa magaalaa Najjootti yaalamaa akka jiran odeessinu qaqqabe ni ifoomsa. Waraanni dhukaasa uummata irratti banan kunneenis bakka hawaasni sirna kabaja ayyaana masqalaa geggeessaa turanitti yoo ta'u gochaa kana itti yaadanii badiisa sabichaaf jecha akka raawwatanis itti dabaluun ibsaniiru. Biltsiginnaan irra deddeebiin bakkeewwan uummanni Oromoo walitti dhufuun kabaja ayyaana adda addaa geggeeffatutti humnoota waraanaa itti bobbaasuun lubbuu namoota balleessuu aadeeffatee kan jiru yoo ta'u mirga sabichaa sarbuus akka gootummaatti fudhachuun dhiiga dhaloota ora deemu soora bineensaa taasisuunis daran uummata yaaddoo keessa galche akka jirus jiraattonni itti dabaluun ifoomsaniiru. Godina Iluu Abbaa Booraa onoota cufa keessatti dararaan ergamtoota biltsiginnaan uummata irratti jabaachuun himame. Dabalatasaaf Jaalamansiis Kaayyoo. Goleewwan Oromiyaa cufa keessatti dugugga sanyii uummata Oromoo irratti geggeessaa kan jiran tiksitoonni impaayaratti godina Iluu Abbaa Booraa onoota cufa keessatti yakkawwan garagaraan uummata gidirsaa jiraachuu jiraattonni rakkoon irra ga'aa jiru arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen jedhanitti bulchiinsa godinichaa kan ta'e namni maqaan isaa Indaalkaachoo Tafarii jedhamu maatii isaa gara magaalaa godinichaa Mattuutti galchuun hoteela guddaa magaalattii kan ta'e Iluu Istar kan jedhamu keessa waliin jiraachaa akka jiruu fi akkasumas maatii isaa bakka gaarii qubsiifachuun onoota hedduu keessatti ammoo uummata harqalleessatti waraana bobbaasuun saamsisaa, hiisisaa fi ajjeesaa jiraachuu maddeen dubbatan. Yeroo ammaa kana godinicha keessatti sochiin woboo jabaachuu fi tarkaanfii gootichi loltoota biltsiginnaa irratti guyyaa guyyaan fudhachaa jiruun harcaatii fi miidhaa jabaan jaliiwwan sirnichaa mudachaa jiraachuun wal qabatee ergamtoonni sirnichaa lola woboo dura dhaabbachuu dadhabuun bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo socho'u cufa keessatti uummata nagaa homaa of harkaa hin qabne dararaa adda addaa irraan ga'aa jiraachuu odeessi gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabeen ni mul'isa. Kaabinoonni murna biltsiginnaa godina Bahaa Lixaa keessatti humna waraanaa bobbaasanii dargaggoota ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti guuraa jiraachuu arraanni biyyoolessa Oromiyaa odeeffate. Jaalsabaafan Waggaarii dabalata qaba. Godina Baalee Lixaa aanaalee hunda keessatti dargaggoota adamsuun bakkeewwan daldalaa fi iddoowwan hojii garaagaraa namoonni baay'inaan irratti argamanitti xiyyeeffachuun afaan qawween ilmaan keenya ukkaamsanii gara waraanaatti nu jalaa guuraa jiru jechuun jiraattonni aanichaa miira gaddaan guutameen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti ilmaan keenya waliin jiraachuu hin dandeenye isa humna qabutu afaan qawween nurraa qabee ilmaan keenya soora rasaasaa taasisaa jira. Osoo nuti reeffa ilmaan keenyaa hin argiin bakkeetti bineensi nyaachaa jira. Impaayarattii keessattis nageenyi argameen jiru hanga yoomiitti akkasitti jiraanna jechuun yaaddoo guddaa akka isaanitti ta'es dubbataniiru. Impaayarattiin dhiiga qulqullootaa fi ola deemtotaa dhangalaasaa kan irra geesse yoo ta'u ammas aangoo irratti of tiksuuf golee Oromiyaa mara keessa dhaloota egeree biyyaa ta'an ukkaamsuun qe'ee namoota hedduu jireenya gadadoof saaxilaa jiraachuu jiraattonni kunneen ibsaniiru. Godina Bahaa Wallaggaa magaalaa Naqamteetti dargaggoon tokko milishaa biltsiginnaa irratti reebicha raawwate. Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 4 bakka addaa dachaa shuboo jedhamutti fulbaana 26/2025 milishaan PP tokko dhugaatii dhugee machaa'uun dargaggoo tokko irratti miidhaa hamaa raawwachuuf yoo jedhu dargaggoon sun reebicha ulfaataa irraan gahuu namoonni ijaan argan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Maqaan milishichaa Tolaa Buushaan kan jedhamu yoo ta'u hawaasa aanichaa sobaan yakkuun maqaa isaan keessaa hin qabne itti maxxansee ajjeechaa hawaasa nagaa dabalatee manneen hawaasaa irratti gubaatii raawwachuun kan beekamu ta'uun eeramee jira. Sababa dargaggoon kun milishaa biltsiginnaa kana reebeef loltootni sirnichaa akkamittiin reebamta jedhanii irratti dhukaasuun reebicha hamaa erga irratti raawwatanii booda meeshaa irraa hiikuun dabalataan ibsamee jira. Milishaan kun kana dura wobotu mana koo keessa bula waan ta'eef dhaqaa gubaa jechuun loltoota sirnichaa gaafatee irraa deebii dhabu namoonni itti dhiyeenyaan beekan arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Humni biltsiginnaa daangaa naannoo Sumaalee fi Oromiyaa gidduutti uummata walitti buusaa jiraachuun himame. Dabalatasaaf jaal yaadannoo Oromiyaa.
Murni biltsiginnaa walitti bu'iinsa uummattoota daangaa irra jiran gidduutti uume faayidaa siyaasaa argachuuf jecha daangaa olloota Oromiyaa hedduu irratti uummata nagaan yeroo dheeraa waliin jiraachaa turan walitti buusaa jiru. Bifuma kanaanis fulbaana 27 2025 aanaa Shinniilee bakka Addaallaas Dheeree jedhamtu keessatti murni biltsiginnaa uummattoota jaalalaa fi tokkummaan ollaa waliif ta'anii waliin jiraatan tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo naannicha keessatti fudhateen naasuu fi muddama keessa seenuun akka waan waraanni bilisummaa Oromoo diina barsiisotaa fi ogeessota fayyaa ta'etti barsiisota sabaan Oromoo hin taane as keessaa deemuu qabdu jechuun dhaloota carraa barumsaa duraanuu hagas maraa argachaa hin jirre hanguma xiqqoo argamtullee maqaa waraana bilisummaa Oromoo sababeeffatanii balleessuuf barsiisota ari'aa jiru. Akka maqaballeessii siyaasaaf isaaniif tolutti waraanni bilisummaa Oromoo dhufee nu keessa buufatee jira. Sabootaa fi sablammoota kanneen biroo hin jaallatu jechuun holola sobaa uummattoota nagaan walta'ee jiraatu gidduutti facaasaa kan jiran yoo ta'u, ammatti carraan nuti qabnu kanneen sabboonummaa qaban dhabamsiisuu qofa jechuun uummata jaalalaa fi tokkummaan waliin jiraatan siyaasa dadhabaa isaanii bayyanachiisuuf jecha walitti bu'iinsa sabaa hammeessaa jiru. Abiy Ahmed qondaaltota waraanaa gulantaa hojii dabaleef irratti of abdatee umriin teessoo barcuma isaas akka inni yaadetti dheerachuu fi itti amanus impaayeratti raafama irraa hambisuu dadhabuun yaaddoo keessa galanii karaa itti hafuura fudhatan uummata nagaa walitti buusuu fi diraamaa garaagaraa hojjechaa jiraachuun ni beekama. Waraanni Israa'el bakka kuufama meeshaa waraanaa Hizboolaa kibba Libaanositti rukute. Dabalatasaaf Jaala Caaluu Roobaa. Waraanni Israa'el dilbata kaleessaa kuusaa meeshaa waraanaa kan garee Hizboolaa kibba Libaanos keessatti argamu rukutuu ibse. Waraanni Israa'el bakka kuufama meeshaa waraanaa Hizboolaa kibba Libaanos keessatti argamu rukutee ture. Kuusaa meeshaa waraanaa kanneeniin dhaabbata shororkeessummaa kun tarkaanfachuu fi aleellaa shororkeessummaa mootummaa Israa'el irratti raawwachuuf itti fayyadamaa ture jechuun waraanni kun ibsa kenneen beeksiseera. Dhaabbanni oduu biyyaalessaa mootummaa Libaanos aleellaa xiyyaaraa Israa'el naannoo magaalota Kiifar Ruumaaniif Jaarmaak wal duraa duubaan raawwachuu fi aleellaa drooniin mana huumiin keessatti argamu irratti raawwatame gabaasuun kunis hundi isaanii kibba biyyattii keessatti argamu jedhe. Dhukaasa dhaabuun sadaasa keessa diinummaa waggaa tokko oliif Hizboolaa fi Israa'el gidduutti kan xumurame ta'us inni lammaffaan aleellaa idilee Libaanos irratti raawwachuu kan itti fufte yoo ta'u ammallee loltoonni ishee Libaanos keessaa daangaa irra bakka 5 qubatanii jiru. Gama biraatiin Hizboolaan meeshaa waraanaa isaa dabarsee kennuuf dhiibbaa cimaa irra kan jiru yoo ta'u waraanni Libaanos kibba irraa eegalee meeshaa waraanaa hiikkachiisuuf karoora baastee jirti jechuun AFP'n gabaaseera.